Damma booda geera buna dambii calloo ollaa gaarii qabda ati maal dhabdee naggaaroo. Hacaaluu Awwaardii irratti isattiin badhaafamte sirboota ammayyaa. Listiroorraa raddaatii ta'eera. Bakki dhalooti kee coocee? Coocee. Coocee biyya bunaa, biyya argama bunaa. Abbaa koo wajjin waliin beeku an. Kottumee wajjin gallaadha moo? Eegaa kottumee, seegaa kottumee. Yoo kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Gammadaa Show kan torban kanaas akkuma amaleeffanne eegalee jira. Gammadaa Show torban kanas keessummoota ajaa'ibsiisoo adda addaa gama keessanitti qabatee dhiyaachuudhaaf qophoofnee istuudiyoo keenyatti argamna. Torban kanas ammoo sagantaa keenya kana sponsor gochuudhaan kan waliin jiran Itiyoo Telekoom. Baay'ee galateeffannaa Itiyoo Telekoom tajaajilawwan telekoomii adda addaa qabatanii gara keessanitti dhiyaatanii jiru. Tajaajilawwan isaanii hundumatti fayyadamaa isiniin jedha. Torban kanaaf ammoo keessummaa ani isiniif affeeree bara kana Hacaaluu Awwaardii irratti the best modern song of the year yookiin immoo muuziqaa ammayyaa waggaa kana jedhamuudhaan nama badhaafame wallisaa baay'ee cimaa dargaggeessa lafaa dhufa baay'ee jaallattanii fi walleewwan isaa hedduudhaan eegaa kottumee Brook Jaanee gara Gammadaa Showtti naaf affeera. Baga nagaan dhufte Brook Jaanee. Baga nagaan meerda. Welcome. Baga nagaan. Baga nagaan meerda. Baga nagaan. Akkam. Jabaadha. Akkam. Gammachuun akkam si godhaa jira? Baay'ee. Noori. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Brook Jaanee baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Cheers. Akkasuma. Egaa tiroofii kee Hacaaluu Awwaardii ittiin argatte fiddee dhufta jennee yaadnee turre fiddee dhufne. Mana kaattee jirti. Dhoksitee keessa jirta jechuudha. Baasaan jiru. Egaa dhiyeenya kana torban lamaan har'aa kana Awwaardii guddaa Hacaaluu Awwaardii argatteetta. Baga gammadde. Baga wajjin gammadde. Maaltu sitti dhagahame gaafa maqaa kee dhahanii gaafa sana nan badhaafama moo jettee yaaddettaa? Yaalle garuu yaaleeras ankoo sirba ammayyaatiin lama ture keelloo fi sumallaale naaf kennama yaaleeras waluma gidduma gidduu taatee turte. Gidduma gidduun jira kanaaf. Tarii naa kennuu danda'u jettee yaaddettaa? Na dhorkachuus immoo danda'u jettee yaaddetta? Sirriitti. Garuu gaafa isa dhumaa maqaa kee waaman Brook Jaanee gaafa jedhu keessumaa immoo kan si badhaase immoo Addisuu Furgaasaati. Wallisaa baay'ee jaallatamaa fi wallisaa guddaa. Gaafa inni maqaa kee Brook jedhee dha'u onnee kee keessas Brook waan jedhu tokko fakkaata. Maaltu sitti dhagahame? Baay'ee gammadeeras. Egaa badhaasi Hacaaluu akkuma hundumti keenya beeknu badhaasa baay'ee guddaa aartii Oromoo keessatti badhaasa isa guddaadha. Keessumaa Hacaaluun aartistii jabaadha. Eeganni immoo boqotee as ammoo badhaasawwan maqaa isaatiin qophaa'an shanaffaadha kun kan qophaa'e. Kan barreen gaddaa dorgomtee turte? Hin dorgomne. Reefuma dorgomte. Kanaaf isuma jalqaba dorgomte irratti injifatte jechuudha. Isuma jalqaba dorgomee isa natu fudhate. Baay'ee gammadeera dhugaa baay'ee. Gaafa sana Hacaaluu Faawundeeshiniis galateeffachaa turte. Ammas carraa kana sii kennina akkati galateeffattuuf. Faawundeeshinii Hacaaluu baay'ee galatooma. Si waliin jirra kiyyaa. Baay'ee. Egaa Brook isa kamiin kanatti badhaafamte? Keelloodha. Waggaa kana sirba sadiin baasee. Sirba sadii? Sirba sadiin baasee. Bashannanaa fi keelloo sumallaalee. Bashannanaa keelloo sumalaalee. Ati almost albamii guutuu ta'uu danda'u fixxe jechuudha waggaa tokko keessatti. Hojjechaan jira albama kiyyaas hojjechaan jira. Garuu
EP kiyya dursa jedhee yaada. Albama hojjechaa jira. EP jechuun albamii walakkaadha miti? Walakkaa. Kan albamiin guutuu. Garuu already EP sanarraayyuu sirba 3 baastee jirta. Sirri. Bashannanaatu dursa miti? Bashannanaatu dursa. Bashannanaatu dursa. Keelloon itti aana. Sumallaalee. Sumallaalee. Egaa sirboonni ati ittiin baay'ee beekamtu akkuma badhaasa kan Hacaaluu Awaardii irratti ittiin badhaafamte sirboota ammayyaadha. Sirboota ammayyaa hojjechuudhaan beekamta. Afaan Amaariffaatiinis afaan Oromootiinis sirboota ammayyaa hojjetta. Keessumaa afaan Oromootiin sirboonni ammayyaa kun baay'ee isaanii hin beekamne, baay'ee ol hin kaane. Sirboota ammayyaa maaliif filatteeti? Baay'een jaalladha sirba ammayyaa. Baay'een jaalladha garuu hin hojjetamnes. Hin hojjetamne. Iddoo duwwaan jira Oromiffaadhaan sayyoo Oromiffaadhaan iddoo duwwaa jira. Isa egaa wajjin hin guunne jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf guutaas jirta jedhee yaada. Sirbi kee kan jalqabaa kottumeedha. Kottumee. Tamaariik yaalloo ba'e inni jalqabaa tamaariik yaalloodha. Okay, afaan Amaariffaatiin tamaariik yaalloodha kan jalqabde. Itti aansuudhaan immoo kottumee ba'e. Kottumeen keessumaa sirba baay'ee modern ta'e sirba ammayyaa afaan Oromooti. Akkuma gabaa keessatti dhufteen gabaa afaan Oromoo kanatti akka dhufteen yeroo sana simannaa gaariitu siif taasifame namni baay'ee jaallate. Kottumee akkamittiin hojjette? Walaloo situ barreesse moo eenyutu barreesse? Akkamittiin yaadni isaa sii dhufe? Kottumeen erga hojjedhe ani yadaloon hojjedha. Walaloo baay'een barreessu garuu na harka ture. Jimmaan ture yeroo hojjedhu yadaloo isaa hojjedheetan. As dhufeetan Tasfaayee Ayyalee ammas Tasfaayeen Ayyalee waa hundumaan kan na gargaaru isaa albama koo irrattis qindeessaa muuziqaatiin barreessaadha. Isatu na barreessaadha. Keelloos isas barreesse. Isatu barreesse Keelloos. Walaloo sammoo Tasfaayee Ayyalee fi Gada Hamdaatu na barreesse. Arreenjimentii isaa Biruuk Taqabbaa. Biruuk Taqabbaatu hojjete. Mucaa jabaadha baay'ee. Mucaa dirree dawaati. Innis waa hundumaan na gargaara. Isa wajjin ol jenne. Kana erga uummatatti ba'e immoo baay'ee jaallatame Kottumee. Baay'ee jaallatame. Mee sagaleedhaan akka uummanni si nu hubatu Kottumee wajjin gallaadha moo akkamii? Eenyummaa koo laaltee jaalalaaf na waamtee keessa kootti uumtee miira aan hin beekne. Na harka bahaatti didde onneen tiyya kun boojitee gaa yaadaaf qaama kiyya. Eegaa kottumee seegaa kottumee. Eegaa kottumee. Eegaa kottumee. Seegaa kottumee. Nutis Biruukiin eegaa turre dhufeera amma. Hundumti keessan eegaa kottumee akka galtanii daawwattan jenna. Eegaa kottumeen akkuma gabaa keessa seeneen akkuma silasiin jedhe yeruma sana uummata biratti beekamee jira. Sila yeroo dubbannu jecha kee keessatti waan tokko jette. Otoon gara Finfinneen dhufiini jette. Eessaa dhufte? Jimmaan dhufe bakka dholni koo Coocee jedhama. Oh, bakki dhalooti kee Coocee? Cooceedha. Coocee biyya bunaa, biyya argama bunaa, kattaamu dhugaa. Waaw. Yaa kattaamu dhugaa, Coocee argama bunaa, keessummaan kee hundu lakkina dheedamman uunaa. Aggaaroo. Dammaa boodaa geeraa, buna dambii calloo. Ollaa gaarii qabda ati maal dhabdeen? Aggaaroo. Wallee baay'ee bareedaa kana. Yoon dogoggore gaadhiifama. Hacaaluu Hundeessaa akka kana bareechee wallee bareedaa kana aggaaroo baay'ee ittiin faarse baay'ee wallee beekamaadha. Aggaaroon biyya guddaadha. Magaalaa baay'ee bareedduudha. Amma immoo koriidariidhaanis baay'ee bareeddee jirti. Erga bareeddee deebiteetti aggaarotti?
konsertiidhaaf yeroo dhiyoo deemeen ture Jimmaatti achumaan Aggaaroo maatis dubbistee turte. maatii dubbisee Maatiin keechi jiru deema? obboleessi koo jira obboleessi koo tokko jira obsaa jedhama. Egaa mana barumsaa achumatti baratte Coocette? Achumaan baradhe. Mana barumsaa Coocette? Hamma 10tti hamma 10tti achiin baradhe 11 Jimmaatti baradhe achumaan baradhe. Kanaaf mucaa Jimmaa isa oriijinaaliidha jechuudha. Sirriitti. Warra Jimmaa egaa naannoon keessan Cooceen Bashaashaan biyya muummicha ministeera Abiyyi Ahmedis. Sirriidha. Walbeettu achitti biyyatti. Achitti wal hin beeknu. Asitti of Finfinneetti argitee beektaa? Wal argine. Ani bakkee wadaa miti manattin stuudiyoo. Stuudiyoodhuma walta. Kanaaf mucaa manaatiti. Mucaa manaati. Atoo Hacaaluun yeroo sana bara sana keessa Aggaaroodhaaf wallee bareeda akkasii kana walliseera. Biruuk Jaanii immoo Aggaaroo Cooceedhaa ba'ee wallee Aggaaroo yookiin Coocee Faarsoo wayii waan hojjette qabda yaadda waan akkasii hojjechuu. Hojjechaan jira. Amma kiyya keessatti jira. Waa'een Aggaaroo. Waa'een Aggaaroos jira, waa'een Coocees jira. Waaw. Kanaaf egaa yeroo baay'ee wal falmiitu jira miti. Bakki argama bunaa iddoo biraati warri jedhanii falman jiru. Garuu immoo dhugaadhumatti yeroo sana kan ture seenaadhaanis qoratamee kan beeknu bakki argama bunaa godina Jimmaa Coocee keessaa immoo Kattaamu dhugaa. Anis bakka sana dhaqee ofii kootiyyuu daawwadheera waan ta'eef. Daawwateeta? Sirriitti bakka Kattaamu dhugaa keessummaa biyya alaatii dhufe hunda fuudhee dhaqee bakka sana bosona sana keessa seenee daawwadheen jira. Achittis nu badhaasanii jiru akkuma argitu kunoo bosona Coocee kana keessatti gaabii uffannee buna argannee maali damma argannee akka kanatti bashannanee deebinee Cooceedha warri Coocee warri Kattaamu dhugaa carraa kanaan galatoomaan jechuu barbaada. Egaa atis walleen kee kan buna ilaallatu yookiin Aggaaroo Coocee ilaallatu yeroo dhiyootti albamii isaatiin qabatee dhufaa jira. Gamanumaan warri Aggaaroo warri Coocee mucaa keessan kana jabeeffadhaa wallee bareedaa isinii qabatee dhufaa jira. Egaa Aggaaroo namni dhalatee baay'ee buna jaallata akkamitti araada bunaa qabda? Baay'een jaalladha. Baay'een jaalladha. Buna malee maal ta'u? Achitti buna dhugde turte baay'ee? Sirriitti baay'een dhugaa. Ammoo gaafati magaalaa kana buna malee jettu maal biyyi kee biyya bunaa waan ta'eef isin jiru? Sirriitti. Buna faana ufichisiise namni isin jiru jiru? Naan jedhu nama hundatu jedha. Isa yoo Jimmaan dhatte gaaffii danuu jira. Dammaa fi buna malee? Buna malee. As deebi'uun hin danda'amu. Egaa gara aartiitti yoon si deebisu Biruuk ijoollummaadhaan aartii seenuu barbaadaa turte moo mana barumsaatti aartii keessatti hirmaatta turte moo akkamittiin jalqabde aartii wallisuu muuziqaa? Ani ijoollummaa kooti jalqabeetan kubbaa baay'een jaalladha. Kubbaan taphadha ijoollee wajjin. Sana booda mana galeetan mana muuziqaa dhaggeeffachuu malee waa tokko hin jiru kan bira. Muuziqaadhuma dhaggeeffachuu? Muuziqaadhuma dhaggeeffachuu. Kanaaf qalbiin kee ijoollummaadhumaan muuziqaa jalqabde? Mini miidiyaas jira, mini miidiyaa elementarii yeroo barannu achis nu hojjenna. Achi keessa. Bakka hundumattuu ati sirba qofadha kan? Sirba qofa. Okay, yeroo professionally immoo sirba sirbuu nan danda'a jettee kanatti ofitti amantee yoo yaadatta yeroo sana? Maal sitti fakkaate? FM Jimmaa keessatti liyyuu tasaxoo kan jedhamu wiixata natti fakkaata jira. Namni barbaade gaazexaa waan ispoortii kana dubbisuu sirba wiixata sirbanii dorgommii wayii jira ture. FM Jimmaa irratti achumaan nan sirba ture ani. Qaaman dhaqxeeti moo? Ayi bilbilaan. Oh bilbilaan bilbilee. Oh kanaafi hello sirba tokkoon sirbuu barbaada jettee bilbiltaa? Okay kanaaf carraa sii kennu akka carraa naa kennanii baay'ee sagalee koo jaallatanii iddoo tireedingii qabdaa waa'ee danuu na gaafatanii hin qabu jennaan ispoonsara naa ta'anii an Jimmaatti gale. FM Jimmaa galee sarkas Jimmaa achi na galchanii ispoonsariidhaan. Sarkas Jimmaa na galchanii achi tireeningii hojjechaa 11-12 achi barachaa. Sirbammoo hojjechaa. Sirbammoo hojjechaa.
mana rifeensaas nan hojjedha. Mana rifeensaas nan hojjedha. Mana rifeensaa kan rifeensa namaa muru? Barber shop. Barber shop. Ogummaa rifeensa namaa muruu kanas qabda jechuudha. Qaba. Okay, anko amma akkamii? Ta'eera sirriitti. Kanaaf hira rifeensa kee kanatti akkas godhatte. Ogummaa waan cimaa qabduuf rifeensa koo kan akkaman godha jettee gara dhaachuutti deemte jechuudha. Waggaa meeqa hojjette rifeensa? Waggaa 5 natti fakkaata. Waggaa 5? Waggaa 5. Wow. Okay. Asiis hojjedhaan ture yeroo Finfinnee. Finfinnee dhuftes? Garjiitti hojjedhaan ture. Hanga daandii artistummaa kana sirriitti qabattutti mana rifeensaa hojjechuutu si gargaaree jechuudha. Waaw. Kanaaf warri mana rifeensaa hojjetan hundumti keessan hanga abjuu keessanitti baatan kun manni rifeensaa waadan hojjedheeraan hojiin tuffadhu waadan hojjedheera. Maal fa'aa hojjettame hojii kam? Listiroo hojjedheera. Listiroos hojjette? Waaw. Listiroo hojjedheera. Listiroo irraa raddaatii ta'eera. Konkolaataa irratti? Konkolaataa irratti. Raddaatis ta'eera. Mana mataa hojjedheera. Waadan hojjedheeraan. Of dandeessee bakka abjuu kee kana gahuudhaaf waan hundumaa hojjechaa turte jechuudha. Waadan. Waaw. Baay'ee namatti tola. Har'ara dhaabbattee gaafa deebitee wantoota hojjettee as geesse kana gaafa yaadattu miira akkamii sitti dhaga'ama? Baay'ee ofittiin boona. Awwaardii irras jedheen ture. Baay'ee ofittiin boona. Maatii koo eenyuun nan gargaarre. Anaaf rabbitu qofa kan as geesse. Eenyuun nan gargaarre. Barumsa hojjedhaa. Barumsa barachaa. Hojii 2-3 hojjechaa. Mana suuraas hojjedheera. Suuraa kaasuuf? Suuraa kaasuuf. Suuraa kaasuus beektu? Otoo hojiin addunyaa kanarra hin jiru jedhamee namni akka kee jiraatu ogummaa baay'ee qabda jechuudha. Baay'ee waadan hojjedheera. Egaa amma akka tammanatti himte kanatti seenaan kee baay'ee namatti tolu tokko immoo akkasumas nama gaddisiisu waaqa gaditti of danda'een barachaas hojjechaas as gahee jetteetta. Waa'ee seenaa abbaa kee natti hime. Abbaa kee wajjiniin yeroo dheeraadhaaf gargar baatanii waggaa 4 har'aa akkasin wal argitan dhageera. Showuu kanaan dura irratti dhiyaatte irratti. Mee waa'ee san nutti hime. Abbaa koo wajjin waliin beeku an waggaa dhalootaa koo birthday koo jimaata itti fakkaata. Jimaata kabajame. Xiqqaa immoo inni hin jiru manaa bahee achumaan bakka. Waggaa tokkoffaadha moo? Waggaa tokkoffaa. Waggaa tokkoffaan kee birthday kee kabajame? Jimaata kabajame. Xiqqaa irratti sanbata xiqqaa irratti inni hin jiru. Manaa bahee achumaan badee bakka achumaan badee. Maatiin kiyyees hin barbaadanii. Eenyuun bakka dhabame. Bakka inni bu'ees hin dhabame. Bakka inni bu'ee eenyuun hin beeku. Achumaan dhabame bakka anis ijoollummaa kootiin akaakayyuu kiyya na guddise. Annan gaafadhaanii isinis bakka naan deebisan yeroon guddadhu bakka du'eera naan jedhame du'eera. Achumaan bakka anis dhiiseen ture isayyuu dhiiseen ture akka diqqatti piroogiraamii seefuu irratti dubbadhe. Ijoollee obboleettii qaba obboleessas obboleettis qaba jara argachuuf an ture isayyuu gaafiin koo malee isa argadha jedhee iyyaalle. Achumaan akka diqqatti. Obboloota biraa qabda turte hangafoota? Hangafa. Kanuma haadha keef kan abbaa keef? Kan abbaa. Kan abbaa keef? Kan abbaa. Kan abbaa qaban ture hangafa as qaba obboleettis qaba. Jara argachuufan ture. Waan sana kanatti dubbatte. Innis argame egaa rabbi. Showuu sana irratti erga si arge seefuu showuu irratti erga darbee booddee jira jedhee dhufe abbaan kee? Jarris hin beeku hangafti koo inni guddaan waliin jara wajjin qunnamtii qaba. Waan qunnamtii qabuuf jarris bakka. Eessa jiraata ture abbaan? Incinnii jiraata. Dirree Incinnii kana? Namachiitiin? Inni shawaadha. Shawaa Salaalee. Nama Salaaleeti. Amma Incinnii jiraatan. Ammayyuu Incinnii jiraatan. Maaliifan badee jedhe? Jiruu dhagaa. Jiruu
Suura akkisiin natti fakkaata. Akkas jedheen. Amma abbaa kee wajjin wal argattanii? Wal argine walii bilbiltu wal argitu? Innoo hammam sitti boona amma gaafa si argu akka kanatti? Baay'ee boona. Jaaneen maqaa abbaa keetti isa sirriidha moo? Dajaneedha. Biruuk Dajanee. Durumayyuu taanaan Biruuk Dajanee jedhamtee waamamte turte. Inni firoomsaa jedhee. Harmeen kiyya immoo Biruuk jette. Biruuk jettee gaashayee nan jettee mana keessa gaashayee. Maqaan kee biraa immoo gaashaayedha. Ammayyuu akka jedhamtee waamte? Ijoolleen na beeku coocee irratti gaashuu naan jedhe. Garuu Biruuk Dajanee Galataa. Biruuk Dajanee Galataa. Kanaaf obbo Dajanee Galataa wajjin amma? Obboloota kee warra kaan argatte? Argadheera. Isaan eessa jiru? Asuma jiru Finfinnee jiraatu. Wal argitu jira wajjin? Wal argina. Wal argina. Egaa abbaa kee wajjiniin akkuma ati dhalattee waggaa tokko guuttee adda baatanii waggaa dheeraadha. Atis erga guddatteeti kan deebitee argite. Waggaa meeqa booddee deebitanii wal argitan? Waggaa 21 itti fakkaata. Amma 25. Amma waggaa 25. Waggaan kee amma 25? Okay, waggaa 4 dura argatte abbaa kee? Amma kanaaf waggaa 21 booddee abbaa kee deebitee argatte jechuudha. Haati kee maal jettee gaafa argatte? Baay'ee gammaddee. Isaan oo deebi'anii wal arganii? Waliin argine. Amma isheen biyya Sudaan jiraatti. Okay, haati kee biyya keessa hin jiranii jechuudha? Asin jirtu. Sudaanii jiraatti. Biyya Sudaanii. Achi jiraatti. Egaa daandiin muuziqaa kee kuni waan baay'ee si agarsiisee jira. Sadarkaa dura turteerraa akka guddattu si taasiseera. Dabalataan immoo abbaa kee akka argattu, obboloota kee akka argattu si taasisee jira. Gammachuu akkamii qabda amma? Baay'ee gammadeera. Abbaa argachuu kooti baay'ee gammadeera. Kana caalaa immoo Rabbi gaa isa dhufaaru amma caaluu awwaardis nyaanneerra. Isa dhufaaru gaa Rabbi. Gammachuun dachaa ta'aa dhufa jira. Egaa Biruuk sirboota Amaariffaan meeqa hojjette? Amaariffa sirba 4 moo? Sirba 4. Afaan Oromootiin? 4 natti fakkaata. Almost sirboota wal qixxeera kan hojjette. Afaan lamaan sirbuun kun akkamii fudhatama irratti akkamii maal jettee yaadde? Afaan lamaan hojjechuun egaa fudhatama lammanuudhaan fudhatama argadheera lammanuudhaan. So bareedudha. Afaan lamaanuu walitti makee sirbuu nan danda'a. Egaa ilaalla. Albamii kee afaan Oromooti moo afaan Amaariffaati moo waliin maktee baasuu yaadde? Waliin makuu barbaada. Waliin makee barbaada. Sirboota meeqa qaba albamni kee? Sirboota 11 12. Murteessine amma wana garuu 11 yookaan 12. Sirboota 11 12. Egaa afaan lamaaniin iyyuu nama hojjechuu danda'u ati. Gama biraatiin immoo singiloota kanaan dura hojjetteeni already mirkaneessitee jirta. Dandeettii keessa agarsiistee jirta uummata kanatti. Egaa Biruuk albamiin kee sirboota hedduu akka of keessaa qabu nutti himteetta. Tarii iccitii baasuudhaaf sirboota Biruukiin mooderniidhaan sirba ammayyaa qofaan beekna. Sirboota aadaa qaba albamiin kee? Qaba. Sirba Jimmaa qaba. Okay. Sirba Jimmaa qaba. Sirriitti qaba. Kanaaf sirboota aadaa sitti maktee baasuudhaaf deemta jechuudha. Egaa gara fuulduraatti sirboota ammayyaa Oromoos haa ta'u afaan Amaariffaatiin bakka guddaa akkati geessuu fi addunyaa guutuu akkati wal geessu abdii cimaa sirraa qabna. Ati dargaggeessa baay'ee jabaadha. Egaa Biruuk albamii keetiinis immoo akkati milkooftu gamanumaan siif hawwina. Egaa walleen kee kanati bara kana immoo Hacaaluu award ittiin nyaatte keelloodha. Wallee keelloon wallee baay'ee bareedaadha. Bara kana walleewwan bahan walleewwan ammayyaa keessa baay'ee namni jaallata. Keelloo kana immoo silaatuu sagaleedhaanis immoo dhaga'ee namni walleen injifate kun wallee akkamiiti jedhanii yoo sagaleedhaan sirraa dhaga'an baay'eetti tola. Kottaana laalaa keelloon koo baate. Keelloon koo baate kunoo daraarte. Keelloon koo baate kunoo daraarte. Maal tokko isheetiin bareeda meelaala. Yaloo koo kullee kan gitu meerre.
Yeloo kookoolee kan gitu mere. Urgee sononnee koo kelloo dhabareedduu. Ija shitaaduudha simboo yamiidhagdu garaana rarraaftee ya urgee koo ya urgee koo ya urgee koo mul'adhu kaame mul'adhu kaame koo mul'adhu kaame mul'adhu kaame iyyanan beeka abbaan kee goota nonnooti gugubee diina mancaasaa ibboon of koolee firoomee tan araarfadha. Wow, baay'eedhuma wallee baay'ee bareedaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf sagaleen keessi immoo baay'ee powerfulidha. Baay'ee humna guddaa qaba. Egaa yeroo darbe immoo kan itti dubbachaa turte artistooti baay'een akkasi gargaaraa turan galateeffachaas turte eenyu faati mee carraa kanaan nu birattis immoo akka itti galateeffattuuf carraa isaan si mijeessa jedheen. Danuu jiru maqaa waamuudhaan harrakkadha garuu Yosan Gadaa Amdaa Andu'aalaminis na gargaaruu yaadaan Galaanaa Gaarumsaa hundumtuu yaadaan na bukkee jiru galatuma jechuun barbaada. Albaama koo irratti ijoolleen danuu jiru kan na gargaaranu jara galateeffachuun barbaada. Barakat Yohaannis produusera koo Barakat Kellos isatu hojjete Tasfaa Ayyala isatu na barreessaa walaloo waa hundumaan kan na gargaaru waa danuudhaan kan na gargaaru Tasfaa Ayyala Fireezer Taayyee Chaappii Maasinqoo danuu jiru yoo magaan dagadhee dhiifa magaa. Garuu warri singa'ee kuni hundumti keessan galatoomaa isiniin jedhee jira. Egaa carraa kanaanii ati YouTube mataa kee irrattis feetamiti sirboota kee. YouTube Brook Jaanee jedhamu kan subscriberii 80,000 qabu jira. Dhaqaati seenaati subscribe godhaa walleessaa daawwadhaa. Guddisaa mucaa kana isiniin jenna. Galatoom. Keessummaa gammadaa shoo taatee immoo asirratti waan argamteef carraa kanaan immoo akkuma sila siin jenne baga gammadde sirra deebi'uudhaan siin jenneerra gara sagantaa keenyaa waan dhufteef immoo galatoomi siin jenna. Cheers. Baay'een galata. Si galateeffadhaa gammee koo kabajdee waan na waamteef galatoom. The Nexus L127 L131 L2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa. Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa fi bashannansiisaa Brook Jaanee wajjiniin kan guyyaa har'aa taasifanne kana fakkaatu ture. Brook baay'ee keessummaa jabaa akkasumas immoo artistii dargaggeessa yeroo ammaa kana badhaasa Hacaaluu Award irratti best modern musicdhaan badhaafame baay'ee dargaggeessa jabaadha. Gara fuuldurattis immoo albamii isaatiin akka inni nu gammachiisu bakka guddaa akka ga'u carraa kanaan kara gammadaa show hawwii keenya ibsinaa fi maarree gammadaa show akkanatti bareedee tottolee isin biraan ammoo akka geenyuuf ga'een ispoonsaroota keenya daran olaanaa turanii ispoonsarri keenya guyyaa har'aa Itiyoo Telekoom hedduu galatoomaa jennaan. Akkasumas ispoonsarri keenya kan biroo Mijuu Restoorant turanii galatoomaa ulfaadhaa jennaan. Guyyaa har'aa sagantaa kana qindeessuu fi direct gochuudhaan Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameraa fi editingiidhaan ammoo Abdii Jireenyaa fi Biqilaa Mitiquu turanii hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaa jenna. Torban nama torbanii nu haa taasisu nagaatti.